Guys, akkam jirtu kabajamtoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota Shakuman. Ani nagaa kiyya galanni waaqayyo haa ga'u isiniin jecha har'a barnoota tokko qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Innis maal inni jennaan akkaataa viidiyoo gabaabduu tokko gad isiniif dhiisee dhufe ture gara feesbuukii kiyyaatiin reedii maachitanii yoo barreessitan na argachuu dandeessanii. Viidiyoo gaggabaabaa viidiyoo barnoota adda addaatiin yookiin istoorii garaagaraa isin fayyadullee isiniif dhiyeessuudhaaf an qophiidha. Barnoota waa'ee aappilikeeshinii qofa osoo hin taane barnoota addaa wama fedheenuu gabaabbattu habucattu barnoonni barnoota kanaaf barnoota takka qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Isinis gara YouTube kiyyaatiin subscribe gochuun akkasuma like tuquudhaan akkasuma viidiyoon an gadhiisullee daawwachuudhaan na gargaara isiniin jecha. Please YouTube kiyya subscribe godhaan jirtanu YouTube kiyya subscribe godhaa. Barnoota beekurraa tokko qabadhee isiniif dhiyeessuuf qophiidha. Akkasuma kolfa garaagaraallee koomedii adda addaallee qabadhee isiniif dhiyaachuudhaaf qophiidha. Isinis maal gochuu qabdan subscribe gochuun akkasuma like yoo gootan na gargaartanii jechuu isinitti himuu barbaada. Kanaaf dhaggeeffattoota kiyya har'a barnoota an qabadhee isiniif dhiyaadhe viidiyoo akka ittiin qilleensa deemtan yookiin hawaara isin baasu tokko qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Yeroo akkas jedhu namni tokko ka'ee hawaara balalee deemu osoo hin taane suuraan keessaniin akka itti qilleensa irra deemtan viidiyoo faranjoonni garaagaraa fayyadaman yookiin indiyaanonni yookiin akkasuma paakistaanonni fayyadaman tokko ani isinis beekuu qabdan waan jedhu tokkoon qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Isinis maal gochuu qabdan gara YouTube kiyyaa deemtanii subscribe Shakuman jettanii barreessitanii akkasuma subscribe yoo itti dhaatan boskiidhaan laayikii tokko yoo dhaatan akkasuma na gargaartanii jirtanii. Kanaaf walumaan gara iskiriinii deemee isin agarsiisa. Seera ittiin sin argisiisu isteeppii kiyya yoo sirriitti hordoftan sinillee haala kanaan itti fayyadamaa taatanii fayyadamuu dandeessanii. Gara iskiriinii sin dabarsa.
सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन घंटी को दबाना ना भूलें।